akkasumas biyya guddisuu biyya daran ceesisuu gara biyya fakkeenyummaatti paartiin badhaadhinaa Itoophiyaa ceesisuu keessatti paartiin badhaadhinaa Bissii Qamadii nagaa guddina akkasumas dinagdee fi badhaadhina labsuuf kunoo marsaa torbaffaatiif filannoo dimokiraatawaa biyyaalessaa gaggeeffamu irrattis paartiin badhaadhinaa waa'ee paartii badhaadhinaa uummata keenyatti ni mala. Uummanni keenya waan filatu, waan raawwatu, waan hojjetu hunda lakkaa'ee waan beekuuf. Waggaa 150 wayi booda uummanni keenya akka haadhaatti ciniinsifatee paartii isa calqabaatiif paartii tokkummaa, paartii jaalalaa, paartii uummata Oromoo, paartii injifannoo uummata Oromoo bakka bittinnaa'e sassaabee bakka ga'uuniif dhaqqabuuniif mal hunda paartii geessitan waan ta'eef paartii keessan waan ta'eef paartii keessan isiniin filadhaa jechuun matumti isaatuu qaaniidha. Paartii badhaadhinaa filachuun kabaja biyya keenyaa ol kaasuudha. Biyyi teenya biyya umrii dheeraa qabdu, biyya seenaa waggaa 3,000 ol lakkoofsifte qabdu. haa ta'utii garuu seenaa darbe keessatti bu'ii hedduutu jira. Dhimmoota ciccimoo, dhimmoota seenaa gugurdaa ta'an kan akka seenaa Adawaa dabalatee tokkummaa keenyaaf bu'uura ta'uu danda'an waan hedduu biyya seenaa qabduudha. Haa ta'utii garuu hiyyummaan, boodattafummaan, gadadoon, waraan dhimmoonni garaagaraa biyya keenya sadarkaa isiin addunyaa irratti qabaachuu qabdu gad akka taatu godhee jira. Kanaaf paartii badhaadhinaa filachuun deebifnee biyya teenya fiixee qaroominaa isiin irra turtetti deebisuudha. Ulaa galaanaa nutti cufamee ture mana hidhaa keessa jirru kana achi keessaa baasuudha. Ulaa galaanaa deebifnee banuudha paartii badhaadhinaa filachuun. Itoophiyaan waan qabdu dhabde irraa fudhatamte. Baandaaf baadaan waliin taatee Itoophiyaa mana hidhaatti galchite. Amma filannoo paartii badhaadhinaa marsaa torbaffaa gaggeessinu mana hidhaa Itoophiyaan keessa jirtu kana keessaa cabsinee baasuudha. Paartii badhaadhinaa filachuun badhaadhina waliigalaa mirkaneessuudha. Akka biyyaatti, akka maatiitti badhaadhina mirkaneessuuf daandiin keenya eedamuudha. Galmi keenya badhaadhina innee imala dheeraa urga calqabne waggaa 7-8 lakkoofsifneerra. Itoophiyaa biyya kana keessatti qaanii guddaatu jira. Lafa qabna, ummata qabna, bishaan qabna, qilleensa gaarii qabna. Otoo kana qabnu qamadii kadhanna. Kadhaa kana keessaa bahaa jirra. Waggaa 7-8 dura Oromiyaa keessatti nama miiliyoona 8 seeftineetiin jiraata. Har'a hojii hojjanneen bonaa gannaan hojii misooma irratti hojjanneen yoo xiqqaate nama seeftineetiin jiraatu xiqqeessinee jirra. Kaleessi keenya seenaa fokkataatutu keessa jira. Kaleessa keenya keessa injifannootu jira. Kaleessa keenya keessa injifannoo akka Adawaa, injifannoo akka Kaarraamaarraa, injifannoo akka Guraaf Gundat kanneen fakkaatantu jira. Obboleeyyan sabaaf sablammoonni walii wajjiin ta'anii injifannoo adda waraanaatti galmeessanii achittis aarsaa kaffalanii mishigii keessaa hanga boollaatti waliin aarsaa bakka itti kaffalan injifannoo akkasiitu kaleessa keenya keessa jira. Kaleessa keenya keessa akkuma injifannoon jiru dhimmoonni gadheen, dhimmoonni dogongoraa,
dogongora seeraa ta'an hedduu wanni sirrachuu qaban baay'eetu jiru. Uummanni keenya qabeenyaaf qe'ee isaarraa buqqa'ee jira. Sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo quraan daboo sii ta'ee yoo xumuggaan ollaa sii ta'e kan jedhame asuma Shawaa walakkaa Oromoo keessatti. Seenaa akkasii qabna. Qe'ee Abeebee Tufaa, qe'ee Munaa Tufaa kanneentu cufame. Baay'ee isaa dhabne. Calii Calanqootti goota baay'ee mormi murame. Aanoletti baay'ee harmillee harkis murame. Seenaa akkasittu jira kaleessa keessa. Seenaadhaan kunniin har'a nuuf barnoota ta'an. Isaan kanneen paartiin badhaadhinaa haakimuu barbaada, wallaanuu barbaada, fayyisuu barbaada. Seenaan kaleessaa kuni murna eenyuunuu bakka hin buuneen raawwatame. Saba kamiinuu kan bakka hin buuneen raawwatame. Seenaan kaleessaa kun immoo hadda wali wajjin jireenya keenyaaf bu'uura cimaa ta'a jedhee yaada paartiin badhaadhinaa. Isa kana kaleessa kana sirriitti wallaannee fayyifnee tokkummaa keenyaa bu'uura godhannee irraa barannee har'aa fi boruu biyya keenyaa kana bu'uura cimaa irratti ijaaruuf hojjeta paartiin badhaadhinaa. Paartii badhaadhinaa filannu kanaaf filanna. Heddumminna qabna. Sabaaf sablammii hedduutu jira 80 ol ta'an. Garaagarummaan keenya midhaagina keenya jedha. Garaagarummaan keenya bareedinaa jedha. Garaagarummaan keenya humna jedha. Garaagarummaa amantiitu jira. Kan sabummaatu jira, kan afaaniitu jira. Isa kanaaf kabaja maluuf kenna paartiin badhaadhinaa. Tokkummaa biyyaaf illee hojjeta. Madaala gidduu kana barbaachisu eeguun barbaachisaadha jedha paartiin badhaadhinaa. Kanaaf filanna paartii badhaadhinaa. Hiyyummaa booda tafummaa hamaatu jira. Akkuma duratti isinii kaase otoo lafa qabnu, otoo bishaan qabnu, otoo qabeenya lafa jalaa fi lafa gubbaa qabnu hin kadhanna. Qamadii kadhannee jiraanna. Qamadii kadhachuun salphinnaa jedha paartiin badhaadhinaa. Oromiyaan nyaataan of dandeette bilisa baatee jirti. Sirna hammataa akka asiin dura tokko balbala taa'ee, tokko gaalarii irra taa'ee, kun immoo dhimma biyyaa irratti kan murteessu, kun immoo taa'ee kan dhaga'u yookaan immoo kan kajeellatu biyya akkasiitii miti. Biyya walqixxummaan, tokkummaan, jaalalaan, obbolummaan hundi keenya teennee irratti murteessinu. Biyya Oromoon akka isaatitti, akka guddummaa isaatti, akka baay'ina isaatti bakka isaaf malu qabatee achi keessatti murtii barbaachisu biyya itti kennu ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf. Warri duula lafarraan kun hidhatee qawwee fi ilaalcha moofaa qabatee bosona keessa naanna'ee injifannoo Oromoo irraa warri dhukaasuuf yaalu jira. Kun immoo akka isaatti. Nu ergaan isiniif qabnu kottaa karaa nagaatiin biyya keessanitti galaati. Hirmaannaa karaa dimokiraasiitiin aangoon sanduuqa korojoo qofaan akka argamu ta'uu carraa kanaan kaasuuf.